فلسطين تدقروف غرغزا إمالي إسلام مفقت DBM شهادة جدي سكندي وانكودان كيست إسلام مفقتي كفلو جلق أبيم روري فما قدر فما كتنون مسلمون ربي إساني قبروف قبان سني إسلام ما كيس إسات تفج أسم ميلي غارين نمو مفقر غزا إمالتي رجع لوان غاري أفمتي غرق إت ديبتم. After with my friend I say the Sada and I choose this for me. It's like a newborn and I'm very happy. أكتيفيستين لمي طالياني ميسينس غري جلوبال سوليداريتي فلوتي لاتور ميدا إسرائيل جل أسوجرو أمانتا إسلام مفترم أكتيفيستوتا أغورا غزا وغوتان إرافي اتفوفيج أبسوفي ديگر سنموما فلسطينوتا غزا فقق أبسي سوفتي بناغرس إمالان كيساتو كوكانتاي أكتيفيستين لمي طالياني في كابتينين دوني ماريا كريستين جرامت كان قام جلوبال سمود فلوتي لاتات توماسو بورتولازي إرغاهم إسرائيلين كابماني بودا إسلام مفتر gurmundooni wan kanneen 40 ol aktivistoota 500 ta'an kanneen biyyoota addunyaa garaagaraa 45 ol irraa walitti dhufan qabate gargaarsa namummaa Gazzaa geessuuf hagaya 30 Barcelona irraa ka'uun daandii humnoonni Israa'el dooniiwwan kana onkololeessa tokko kibxata halkan daangaa bishaan idila addunyaa keessatti Bortolaaz dabalatee hirmaattota hedduu to'annoo jala oolchuun gaafa dilbata waxabajjii 4 ammoo garii isaanii gara biyyaatti deebisu eegalaniim. Kaapiteeniin Xaaliyaanii kun erga Israa'el harka gadi dhiifamee aktivistoota biroo lammiilee akka Ameerikaa, UAE, Aljeeriyaa, Morookoo, Xaaliyaan, Maawuritaaniyaa, Switzerland ta'an fa'aa waliin Turkii Istaanbul erga gahee booda gaazexeessitoota waliin gaaffiif deebii taasiseen muuxannoon hidhamuu isaaf amantiin namoota garee isa waliin turanii akkamitti akka amantii isaa jijjiiruuf isa kakaase dubbateera. Miseensonni imala keenya ana waliin doonii ani oofaa ture keessa turan hundi isaanii jechuun ni danda'ama musliimoota turanii osoo isaan salaataa jiranii poolisiin Israa'el seenee isaan dhaabuuf yaale isaan garuu cichanii salaata isaanii itti fufanii jedhama. Haaluma wal fakkaatuun erga Israa'eliin qabamanii boodas hiriyoonni isaa musliimaa mana hidhaa keessatti yeroo salaatan humna waraana Israa'eliin miidhaa guddaan irra ga'a akka ture arguu himamu. garuu jedha Bortolaaziin musliimoonni qondaalota Israa'el kanaaf ajajamuu yookaan abdii kutatanii salaata isaanii hin dhiisanu ibaadaa isaanii raawwachuuf qabsoo jabaa taasisaa turanii kan jedhu yoo ta'u qotannoon musliimoonni ibaadaa isaanii raawwachuuf qaban kun islaamummaa akka ciminaaf amantaa onni keessatti murtoo jabaa imaana isaaniitti godhe jedhe akkan yaadu na godhe jedhamu. wanti inni musliimoota isa waliin jiran kana irratti argu rakkoolee isaanii irratti raawwatamu ummara keessa ta'anillee salaatuu fi rabbiif galata galchuun isaanii waa'ee islaamaa irra deddeebi'ee akka yaadu isa taasisem. amma islaamummaa fudhachuu yaadem muslima ta'uuf murteessem. Toomaasoo Bortolaazii shahadaa osoo hin jedhin dura garuu taattoo yookaan tumaa qaama isaarraa waan qabuuf kana waliin rabbiin akka muslimaatti na simataa jedhee gaafatamu. Hiriyaan isaa lammii Turkii isa waliin jiru Bakir Devil amantiin bifa osoo hin taane imaana keessoo irratti akka hundaa'u isatti himem. Innis gammadaa shahadaa isaa jedhem islaamummaa fudhatee muslima ta'em. Bakir akkana jedha humna Israa'eliin qabamni osoo jirru konkolaataa mana hidhaa isaaniitiin bakka bakkatti osoo imallu ture daandii irratti shahadaa isaa kan raawwate muslima kan ta'e nuti musliimoonni isa waliin turre gammadnee yeroo baga gammaddee isaan jennu kan dhaga'e poolisiin Israa'el nu waliin ture tokko ariidhaan dhaqee isa darbate jedham. itti fufee akkanan isaan jedhe jedha Bakir yaasi'i shahadaa jettee islaamummaa fudhattee sekendiiwwan 10 kana keessatti islaamummaa keetiif gatii fuluuf jalqabde jedhen jechuun haala yeroocha ture yaadata Bakir. Bortolaaziin islaamummaa fudhachuu isaatti gammachuu argachuu fi tasgabbii qabaachuu isaa ibsam akka waan lammata dhaladheetti natti dhaga'ama jedham. Islaamummaa fudhachuuf murteen inni fudhate jireenya isaa keessatti boqonnaa haaraa akka jalqabee akka ta'e ibsam.